inni saafatau. Kanaan cufame. Kanaan olitti qabame. Kanaan goolabame. Macaafni qulqulluun kuni seera uumamaa kaasee amma mul'ataatti yommuu ilaaltan umarratti akkas jedha. Ayyaanni gooftaa hundumaa wajjin haa ta'u jedha. Ayyaanni Waaqayyoo hundumaa wajjin haa ta'u jedha. Dubbii macaafana keessatti caafame eeguu kan nama dandeessisu waa biraa miti. Obboloota ko dubbii macaafa kana keessatti caafame eeguu kan nama dandeessisu waa biraa miti. Ayyaana Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo akka nuun goonuuf, akka nuun raawwannuuf, akka nuun hojiirra oolchinuu fi kan nu gargaaru beekumsa keenya miti, ogummaa keenya miti, yookaanis barumsa teoloojii nuyi qabnu miti. Ayyaana isaati. Kutaama kana yommuu ilaaltan maaliif beektu firoota koo? Namni dubbii macaafa kana keessatti jiru yoo itti dabalees yoo irraa hir'isees gatii baasu qaba. Dubbii macaafaa kana, dubbii sagalee Waaqayyoo kana namni yoo itti dabalees yoo irraa hir'isees gatii baasu qaba. Sila yeroo dubbisas na dhibe mee walii wajjin dubbifna. Xumura dubbii isaa jedhee lakkoofsa 18-19 akkas jedha. Ani kanan caafee jedha Yohaannis. Nama dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachiisuudha. Kanan caafee nama dubbii macaafaa kana keessatti raajii dubbatame dhaga'u hundumaa of eeggachiisuudha. Dhugaatti ba'uufan namni dubbii kanatti yoo waa dabale Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'ee isaaf caafame keessatti isatti dabaluuf jira. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame yoo hir'ise moo Waaqayyo muka jireenya kennuuf mandara qulqullaa isa macaafa keessatti caafame keessa qooda isaa hir'isuuf jira. Yoo itti dabales waan itti dabalamu jira. Yoo irraa hir'ises wanta irraa hir'atutu jira. Kanaaf dubbii macaafaa kana kanan caafee namooti ergaa raajees keessatti dhaga'amu kana of eeggachiisuudhaafan caafee jedha. Kanaaf dubbii Waaqayyo kanatti ituun dabaliin, ituu hin hir'isiin akka eegnuuf kan nu gargaaru ayyaana isaati. Ituu ittiin dabaliinis, ituu irraa hin hir'isiinis dubbii macaafaa kana, dubbii sagalee Waaqayyoo caafame kana akka nuun goonuuf, akka nuun hojiirra oolchinuuf, akka dubbichaatti akka nuun tajaajilluuf kan nu gargaaru ayyaana Waaqayyooti. Ayyaana Waaqayyooti. Firoota koo kanaaf Yohaannis akkas jedha. Ayyaanni gooftaa hundumaa wajjin haa ta'u. Har'a galgala isa kana olii kadhanna. Ayyaanni Waaqayyoo ammayyuu lafa isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Anaa wajjin haa ta'u. Nu wajjin haa ta'u. Inni waan hundumaa nama dandeessisu. Yohaannis jechuun hiikumti maqaasaa Yohaannis jechuun ayyaana Waaqayyoo jechuudha. Yohaannis jechuun ayyaana Waaqayyoo yookiis Waaqayyoo ayyaana hin kenna. Ayyaana hin kenna jechuudha. Waaqayyo ayyaana isaa nu bala. Warri tajaajilu, warri fuula saba isaa dhaaban. Bara kana keessa wangeelaa galfata godhee kan nutti kennate Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isa. Ayyaana isaa nuuf dabalu, ayyaana isaa kadhanna jedhama. Kiristinnaan jireenyi kiristinnaa keessatti wanti hundinuu ayyaana Waaqayyoo hin danda'amu. Kiristinnaan jireenya kiristinnaa keessatti wanti hundumtuu ayyaana Waaqayyootiin danda'ama. Phaawulos kun sirriitti galeeraaf waa'een ayyaana Waaqayyoo sirriitti hubateera. Jireenyi kiristinnaa kan inni jiraatamu mana Waaqayyoo keessatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf kan nama fayyadu ayyaana Waaqayyoo akka ta'e Phaawulos nama sirriitti galeefidha. Akkas jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaarraa
Neenan dubbisa dubbiyan sinis dubbifadhaa. Egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka wanta waa hin baafnetti akka hin fudhannee cimseen isin gorsaa. Waaqayyo ulfaatu. Egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo kan akka wanta waa hin baafnetti akka wanta waa'ee tokko gochuu hin dandeenyetti akka hin fudhanneef cimseen isin gorsaa. Ayyaanni Waaqayyo waa'ee nuu baasa. Ayyaanni Waaqayyo bu'aa nuu buusa. Ayyaana Waaqayyo malee jireenya kiristaanaa kana keessumaa bara kana keessa jiraachuun tajaajiluun iyyuu ulfaataadha. Ergaa Phaawulos barreesse yoo ilaaltan waa'ee ayyaana Waaqayyo kaasa. Maaliif waa'een ayyaanni Waaqayyo sirriitti galeera. Waa'een ayyaanni Waaqayyo sirriitti hubateera. Akkas jedha. Irraan deebi'a isan nama dubbate akkas jedha. Egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka wanta waa'ee hin baafnetti hin lakkoofnu. Ayyaanni Waaqayyo waa'ee baasaa. Hin hojjeta. Ayyaanni Waaqayyo nu fayyada. Kanaaf waa'ee ayyaana Waaqayyo kana cimsaa jedha. Ergaa isaa yoo dubbifattan sila yeroon taa'ee dubbisu isa kanatti na dhufa. Macaafota waldootaafis barreesse, namoota dhuunfaafis barreesse, dhuma isaa dhaqxanii yommuu dubbifattanii ayyaana Waaqayyo kaasa. Roomee 16:34 irraa ayyaanni Gooftaa hundumaa wajjin haa ta'u. Kanaan xumuru. Lafanni ittiin kaafne jiru. Qorontos 16:33 irraa ayyaanni Gooftaa Yesuus hundumaa wajjin haa ta'u ammas. Darbitanii Qorontos 2:13 irraa ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo tokkummaan Hafuura Qulqulluu hundumaa wajjin haa ta'u. Galaatiyaa 6:18 ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u achitti immoo. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan walitti qaba. Xumura ergaasaa kana godha. Efesoon 6:24 ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalalan banneen jaallataniin kina ta'e. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalalan banneen jaallatan hundumaa wajjin. Filiphisiyoos 4:23 ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u. Lafanni ittiin dhoofne hin jiru. Qolaasaayis 4:18 ayyaanni Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Tasalonqee 5:28 ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Tasalonqee 2:3-18 ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Hin kaasa ayyaana Waaqayyo. Maaliif nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka wanta waa'ee hin baafnetti hin lakkoofnu jedha. Ximootiyoos 1:21 ayyaanni Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Ximootiyoos 2:4-22 ayyaanni Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Tiitoo 3:15 ayyaanni hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Meetii yaada xalaa barreesse keessatti lafanni waa'ee ayyaana Waaqayyoon kaafne tokko iyyuu hin jiru. Filmoona 1:35 ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u. Ibroota 13 ergaan Ibrootaas kan Phaawulos jedhama. Kan Phaawulos ta'uusaa kan inni nuti mirkaneeffannu tokko jecha isaa kana. Akkeedha lakkoofsa 25 irraa ayyaanni Waaqayyo hunduma wajjin haa ta'u. Anu galgala kana nan jedha ayyaanni Waaqayyo ana wajjinis si wajjininis obboleessa koo obboleettii koo hunduma keenya wajjin haa ta'u bara kana
Ameen. Ergaa waldaa kiristaanaafis ta'e nama dhuunfaadhaaf barreesse keessatti waa'ee ayyaana Waaqayyoo akka inni barbaachisaa ta'etti kaasadha. Ayyaanni Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kana barreessee kan inni ittiin qadaadu Phaawulosin ishee olaaltanii dhuma isaa irratti akkas jedha. Ayyaana Waaqayyoo wanta as keessa jiru kana gochuu, raawwachuu, hojiirra oolchuu, fiixaan baasuu akkasin dandeessan kan isin godhu ayyaanichaa. Kanaafuu nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyoo akka wanta waa'een baafnetti hin lakkoofnu. Nuyi warri Waaqayyoo wajjin hojjennu ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሰራተኛ የሆነ ayyaana Waaqayyoo kan akka wanta waa'een baafnetti hin lakkoofnu. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee kananna keessatti yeroo hundumaa ayyaana isaa barbaadachuu, kadhachuu, hawwuu, fedhuu qabna. Barbaachisa ayyaanni Waaqayyoo. Ayyaana Waaqayyoo kana immoo waan gabaabaan dubbadha waan ta'eef ayyaana Waaqayyoo kana immoo attamitti argachuu dandeenya? Attamitti arganna? Ayyaanni Waaqayyoo kun kan inni nu dhufu kadhachuudhaan inni jalqabaa. Kadhatatti jabaachuudhaan, fuula isaa barbaaddachuudhaan, ayyaana kee naa kenni jechuudhaan arganna. Lammaffaa ayyaana Waaqayyoo attamitti arganna? Sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaan, macaafa qulqulluu qorachuudhaan, dubbii Waaqayyoo kanatti jabaachuudhaanitti arganna. Sadaffaa ayyaanni Waaqayyoo kun akkamitti arganna? Kunoo akka kana ayyaana Waaqayyoo nurra ka'e yommuu ol tajaajilu. Amma barumsa obboleessi keenya Lubi Fiqaaduun nu barsiisaa jiru irratti ayyaanni Waaqayyoo isarra jiru, ayyaana Waaqayyoo nu keessa jiru sana kakaasaa jira. Dammaqsaa jira. Ayyaana Waaqayyoo akkamitti walirraa sheer godhanna, walirraa hirmaanna akka kanatti wal tajaajiluudhaan. Ayyaanni Waaqayyoo immoo karaa kana sadan argamu. Kadhannaa, macaafa qulqulluu dubbifachuutti jabaachuu, sadaffaa obboloota irraa ayyaana hirmaachuu, tsaggaan makkaafal. Namni ayyaana Waaqayyoo hin qabne hin jiru. Hunduma keenya keessa Waaqayyoo waan taa'e qaba, wanta ta'eef. Kanaaf waa'ee ayyaana Waaqayyoo kana cimsine, jabeessine waliif kadhachuu qabna. Arra isa kana waliif kadhanna wanta ta'eef nu wajjin akka inni ta'utti, nu faana akka inni ta'utti. Haaleluyyaa. Dubbii duwwaa akka hin taane, beekumsa duwwaa akka hin taane, ayyaanni Waaqayyoo nu wajjin akka ta'utti cimsinee waliif kadhachuutu nu barbaachisa obboloota lafa jirrutti. Phaawulos yeroo dhukkubfates wanti ittiin jedhame isa kana. Yeroo inni dhibee kana narraa kaasi yaa Waaqayyo jedhe gara si'a sadii yommuu inni kadhate akka jedhe Gooftaan ayyaanni koo si ga'a. Maqaan isaa eebbifamu. Nan dubbisamee kutaasan yeroo dubbifannu ayyaanni Waaqayyoo nu dhufaa jedhe Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7-8 dubbifadhaa meen dubbifannaa. Mul'atan banan jedhamne sanaaf akkan ol hin qabnetti wanta dhagna koo keessa taa'e na waraane ergaa seexana anaaf kenname na rukute. Na rukutuu isaaniis ol qabuun na dhowwe. Kanas akka anarraa fuudhuuf si'a sadiin Gooftaa kadhadhe narraa kaasee inni garuu lawaan Gooftaan ittiin jedhe inni garuu ayyaanni koo si ga'a. Haleluuyaa. Humni koo dadhabbii kee keessaan akeeka isaa irraa raawwatanaan jedhe. Humni Kiristoos ana biratti akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee
gammachuudhaanan of jaja na keessaa fuudhi jedheen kadhadhe. Inni mokkasnaan jedhe inni garuu ayyaanni koo sigaa. Humni koo dadhabbii kee keessaan akeekasaa raawwata. Ayyaanni Waaqayyoo waa baay'ee nama dandeessisa. Waa baay'ee nama baachisa. Sirraan kaasu de Waaqayyo. Ayyaanni koo sigaa. Akka kabaan faarfate ayyaanni kee duwwaan nagaa Yesuus. Qabeenyaa lafarraan deegaa ta'us hafuuraan badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessaan mul'ata. Ayyaanni koo sigaa. Umarratti waan dubbachuu barbaadu. Kana qofas miti obboloota. Wantan amma ta'e kana kan na godhe. Wantan amma ta'e kana kan na godhe ergamaa kan na godhe. Barsiisaa wangeelaa kan na godhe. Lallabaa kan na godhe. Ayyaana isaati. Hojiin amma itti jiru kana kan akkan hojjedhuuf na godhe waa biraa miti. Ayyaana isaati. Ergamaa kan na godhe. Barsiisaa wangeelaa kan na godhe. Lallabaa wangeelaa kan na godhe. Ayyaana isaati. Obboloota wanta amma taanee jirru kana kan nu godhe waa biraa miti. Mana macaafa qulqulluu galleessa nu baranne qofa miti. Teoloojii nu baranne qofa miti. Amma wanta nun taane kana kan nu godhe, luba kan nu godhe, raajii kan nu godhe, faarfataa kan nu godhe, lallabaa kan nu godhe, barsiisaa kan nu godhe, mana isaa keessa akka gugguufnu kan nu godhe ayyaana isaati. Teoloojiin sheeppi nu godhe. Dura Waaqayyo ayyaana isaa nuuf kenne. Isa taane kana kan nu godhe ayyaana isaati. Teoloogiin saayinsii isaa nu barsiisa. Malee ayyaana hin kennu. Sagalee Waaqayyo yommuu barannu ayyaana argama. Galanni isaaf haa ta'u. Wanta amma taane kan nu godhe ayyaana isaati. Akkeedhe sagalee tokko dubbiseen Waaqayyoon wal harkaa fuunee gara kadhachuutti adeemna. Qorontos isa duraa boqonnaa 15. Waa'ee isaa yommuu dubbatu Phaawulos lakkoofsa 8 kaasee akkas jedha. Anoo ergamoota hundumaarra nan xinnaadha. Lakkoofsa 9. Waldaa Waaqayyoo waan an ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuun anaaf kan ta'u miti. Seenaa isaa dura haasa'a. Haleluuyaa. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaana inni naaf kenne kanas ituu dhimma hin baasiin hin hafne. Ani hundumaa caalaa itti dadhabee hojjedheera. Ana tuun ta'in ayyaana Waaqayyoo sana wajjin jirutu itti dadhabe. Mee yaadamee warri mana Waaqayyoo keessa bubbulle, mana Waaqayyoo keessa jiran, mana Waaqayyoo keessatti hojii baay'ee hojjenne, bu'aa baay'ee buufne, karaa baay'ee keessa darbinee lafa amma geenye kana kan geenye waa biraa miti. Ayyaana isaati. ከጸጋው የተነሳ ነው። እላከዝ ደመረን ደቢያን እንዱብሻ አኖ ኤርገት ሞተው እንዱማረ ጢኖዳ ወልዳ ዋቀየ ዋና ነው የደፊሲ ኤርገማ ጀደሜ ዋማሙ ከነናፍተው ሚች ኤርገማተው ነመናተው ሚችን ወልዳ ዋቀዩ አሪያቻንቱ አመንቶት አሪያቻንቱ ወረዳንዲ ወንጌላራ አዴመን ዲረስተው ሸመረንስተው ቀቤን መነሂዳቲ ጌሳቱሬ ergamoota warra kaan irra nan xinnaadhaan namman iddoon kun naaf hin ta'u amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ergamaa ta'e. Haleluuyaa. Waa biraa miti. Ayyaana Waaqayyoo kanaadini isa amma ta'e kana ta'e. Obboleessa koo, obboleettii koo, obbolootota koo karaa garaa garaa
dubbii waaqayyoo lafa teessan teessanii na dhaggeeffachaa kan jirtanii waan amma taane kana kan nu godhe waa biraa miti ayyaana isaa irra deebi'ee akkas jedha ayyaanni waaqayyo anaaf kenne ituu dhimma hin baasiin hin hafne ayyaanni waaqayyo kun immoo dhimma baasa bu'aa buusa waa fayyada waa hojjeta of hin tuffannu ayyaanni waaqayyo sirra kaa'e ati beektus beekuu baattus sii galuudhaa baatus lafa waaqayyo si erge hundumaatti bu'aa buusa dhimma baasa ayyaanni waaqayyo dhimma baasaan ani hundumaa caalaatti dadhabee hojjedheera anatu hin ta'in ayyaanni waaqayyoo inni na wajjin tures itti dadhabeera yooman hojii keessatti mana waaqayyoo keessatti maasii waaqayyoo keessatti yooman dadhabeeyyuu ana miti ayyaana waaqayyoo isa na keessa jirutu ayyaana waaqayyoo sana wajjin jirutu ayyaana waaqayyoo kanatu na caalaatti dadhabe an warra kaan caalayyoo jedheera warra kaan caalayyuu bu'aa buuse kanas kan godhe maayin ayyaana isaa ammayyuu waaqayyo ayyaana isaa dachaa sirratti dhangalaasu dachaa nurratti dhangalaasu isa waa'ee baasu isa bu'aa buusu isa waa fayyadu isa waa hojjetu isa waa raawwatu kanaaf wanta amma taane kanas kan nu godhe waa biraa miti galgala kana kadhannaga akka kana kadhannuun barbaade ayyaanni waaqayyoo inni dhimma baasu akka nu wajjin ta'u akka nu gargaaru ammas akka nu wajjin hojjetu ammas Oolota irra deebi'een jedha ayyaana waaqayyoo akka wanta waa hin baafne tokkotti hin lakkaa'inaa akka wanta waa hin baafne akka wanta bu'aan buune tokkotti hin lakkaa'inaa ayyaanni waaqayyoo inni nu wajjin jiru inni si wajjin jiru inni hunduma keenya wajjin jiru waa'ee baasa lammas kun laphee qoratti jabaata ayyaanni waaqayyoo si keessa jiru waa'ee baasa of hin tuffatin bu'aa buusa geeddarama fida jijjiirama fida kanaaf ayyaana waaqayyoo kanatti jabaadhu kana gorsee Phaawulos Ximootiyoosin mucaa furaasaa Ximootiyos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 ati moo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuusin nuuf kennametti jabaadhu maaliif ayyaana isa Kiristoos Yesuusin nuuf kennametti itti jabaadhu bara kana keessa gaa ayyaanni waaqayyo kun mul'ate kan nuti fayyine yoo ayyaana isaati ayyaanni waaqayyo kun waa baay'eef nu fayyada waa baay'eef waa'ee baasa waa baay'eef nu gargaara arraaf kanuma dubbadha bu'aasaa yeroo biraan anaasaa arre yeroo kadhataa godhachuu waan barbaanneef isa kanarratti akka waliif kadhannuun barbaada Phaawulos amantootaaf waldaa kiristaanaaf isa kana hawwa isa kana fedha isa kana barbaada isin wajjina ta'u fura keessanii wajjina ta'u isinirraa addan bahin jedha hojii dhimma baasu akka Phaawulos hojjetu kan godhe waa biraa miti ayyaana isaati hojii dhimma baasu akkuma Phaawulos keessatti hojjetu na keessattis si keessattis nu keessattis akka hojjetuuf haa kadhannu jecha kanarra deebi'een fixa hojii dhimma baasu hojii waa'ee baasu na keessattis si keessattis nu keessattis akka hojjetuuf waliif haa kadhannu kadhatatti ajabaan ayyaanni waaqayyoo hundumaa wajjina ta'u ayyaanni waaqayyoon nu mul'ate kun waa baay'eef nu gargaara isa yeroo biraa dubbachuu nan danda'a har'a garuu
yeroo gabaabaa keessatti waan naaf kennameef kanarratti akkan dubbadhu keessa koo bulee ayyaana waaqayyoo kanaa waliif kadhanna. Barichi hamaadha, barichi ulfaataadha. Garuu ayyaanni waaqayyoo si keessa jiru dhimma baasa. Ndagatiin waa'ee baasa. Ndagatiin dhimma baasaa tures, waa'ee baasaa tures, arras waa'ee baasa. Sagalee waaqayyoo kanarra dhaabannee anis nan kadhaa. Boloonni wal harkaa fuunee waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo moonuu kadhatama. Akkas jedhee boqonnaa 3 lakkoofsa 20-21. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo kadhannu kana beekuu qabna. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun, isa nu gidduutti hojjetuun, isa nuun hojjetuun wanta nuyi kadhanneef wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu danda'a. Humna waaqayyoo isa hundumaa danda'u waliif waamna. Kutaan dubbisee jalqabeen dubbisee xumura. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 21. Ayyaanni gooftaa Yesuus hundumaa wajjin haa ta'u. Ameen. Si waliin haa ta'u, si faana haa ta'u, si wajjin haa ta'u. Hin kadhannu. Lafa jirtanitti mee waaqayyoon ayyaana isaan isin irratti waama. Ayyaana isaan isin irratti waama. Atis dheebodhu.